Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa hedduu tokko YouTube kanarraa badeen jira torban lamaa fi viidiyoo maxxansinee egaa haaluma jiruuf jireenyaa tokko tokkodha alhamdulillah. Garuu viidiyoo adda ta'e isinii qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa. Namoonni mana duwwaatti meeshaa guuttachuu barbaadanii meeshaan mana guutuu ta'uu dhiisus meeshaan hangi dirqama ittiin jiraachuuf nama barbaachisanu akkamitti guuttachuu dandeenya, akkasuma maallaqa hanga meeqaa nurraa fixuu danda'a isa jedhu viidiyoo kana keessatti gaafii namoota baay'eetiif deebii argachuu dandeessu. Kanaaf inshallah akkasuma gatii meeshaalee kanaa tokko tokkoon illee isinittan himaa. Hanga xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa. Egaa akkuma argaa jirtanuu manichi kana fakkaata. Meeshaa afuuf yeroo inni bibbitee sirreessuuf yeroo nufu lafti isaa dhiqamee liishoon isaa jiidhaa ture. Saatiin kun illee saatii asrii booda ture. Gogsuuf illee malooyaa yookiin fooxaa of harkaan qabnu akkasitti meeshaa akkasumatti kaa'een haala kanaan jechuudha. Akkuma argitanu kifiliin hundisaa'u jiidhaadha. Algaa kanallee anumatu fidee algaa kana haala kanaan ijoolluma meeshaa makiinaarraa buusan algaa sana gaxxamsiisee akkasitti gaa kifiliin isaa hundi jiidhaa ture. Dhiisnee gaafas gallee boromtummaa kunoo ganama isaa deebinee dhufne jechuudha. Afuudhaaf yeroo dhufnu hin qorsina jennee malooyaa finnee dhufne garuu inni nu qooree nu eege jechuudha lafti isaa. Akkasitti haala kanaan jalqaba irratti tiraasii itti gaggalchinee tiraasii haala kanaan tiraasii kana gaa hin beektu yeroo lama wayii isin beeksiseera. Irra deddeebi'ee meeshaa tokko beeksisaa ooluu naaf hin ta'u. Akkasitti firaashiin kun firaashii baay'ee tokko jabaa bareedaa firaashii boondidii irraa hojjetamedha. Tiraasii jechuu kooti dhiifamaa tiraasii boondidii irraa hojjetamedha. Haala kanaanii itti gaggalchinee tiraasii baay'ee tokko jabaa bareedaadha. Walumaa galattu tiraasiiwwan kana haala kanaan itti gaggalchinee magaalaa Jimmaa keessa illee dhugaa dubbachuuf hin jiru tiraasiin kun. Finfinneewu ajajaan hojjetamaa. Duraan tiraasii ispoonjii taayigarii jedhamutu bareedaa ture sana ijoolleef bibbitaan ture. Irra hedduu keessanii biteera. Boodarra inni jijjiiramee dhumee duwwaa haphii ta'ee dhufee woman ijoolleef bitu dhabeen haala kanaan tiraasii kana tizaaziin qoradhee gaafadhee haala kanaan Finfinneerraa anuma galchisiisaa. Namoonni barbaadan gatiin tiraasii sanaa tokko birrii 400. Akkasitti walaliillee bakkee afee argitanii kaatanii walaliin galgala dhufee gogee bulee waan ta'eef hamma afuuf jenna waan ta'eef aduurra afee argitaniitu amma viidiyoo isaarratti haala kanaan manichi kana fakkaata. Elliidha akkuma argitan manni elliin saalooniin isaa akkas fakkaata. Kunillee manyitaadha. Akkuma argitan algaa kanas firaashii irra goonaa hina afnaa amsoolaa birdilibsii algaa libsii meeshaan hundinuu jira jechuudha. Hanga xumuraatti bicha obsaan viidiyoo kana na waliin turaa. Namoonni gatii meeshaa baruu barbaadanii fi hundasaa gaafii hundas keessatti argattu. Haala kanaan sharaa afnee jirra. Jalqaba irratti yoo lafti keessan liishoo qulqulluu ta'ee sharaanuun barbaachisu minxaafii isaa kaaree kana jalatti sharaayyuun barbaachisu. Gariin namaa immoo walalii fayii afaa minxaafii kana jalatti walaliin hin ta'u. Maaliifii walaliin achi yoo ho'a wayiis yoo qabbana wayiis ol hunna'aa yeroo hunna'e jiidhinsa uuma minxaafii kanatti. Kanaafi yoo isinii danda'ame manni keessan liishoon isaa qulqulluu ta'e akkasumatti buustu minxaafii kana. Yoommoo liishoon isaa akka hin taane ta'ee caccabee hooma ta'e qabaatee sharaa yookiin keeshaa ciccitaa fa'itu gaariidha. Waan akkasii jala buustanii kaatanii minxaafii kana irraa naftu. Minxaafiin kunuu akkuma walaliitti jechuudha kan nama gargaaru. Walalii yoo ta'e qorra ta'uu danda'a, bishaan yoo irra namme nama kuffisaa. Egaa walaliirra harka 100 keessaa 100tti minxaafii kana wayyaa dandeettii isaa qabaannaan. Akkasii hordoftoota koo minxaafiin kun egaa akkuma argaa jirtanuu kaaree 20 manni illiin saalooniin isaanii guddaadha. Minxaafii kana kaaree 20 biteen jira. Birriin isaas immoo kaareen tokko
minxaafiin kun isa jiddu galeessa ta'edha. Isa ol kaas miti, isa gadaanaas miti, isuma jiddu galeessa. Kaareen tokko isaaba 3,300 1,400 jidduutti garuu kaaree 20 waan hambiteef 500 deebisiiseen jira. Akkasitti kaa namoonni mana jalqaba afachuu barbaadan minxaafii kana haala kanaan aftanii xoreen illee hanga kanarraan beeksisu qoshaashaan jechuudha. Haala kana hanga walalii aftanu kana aftanii hedduu tokko mana siin bareechaa keessatti namni ijoollee bibbicuu qabdan walaliirra kana wayyaa baay'ee bareedaadha jechuudha. Kana osoo godhattanii gaariidha. Ijoollee walaliirra deemuun sodaatti. Ijoolleen reef dhalattee ol kaatee deemuu jettu in sodaatti jechuudha. Kanammoo yeroo irra daa'imuu jettus yeroo irra deemtus hundaafuu gaariidha isiniin jechuu barbaadeetanii. Akkasitti bal'inni isaa minxaafiin kun hin muramu. Dheerina isaa malee bal'inni isaa akkuma kanatti maraadhuma isaarraa murama gatii ta'eef xiqqoo bal'atee jira minxaafiin kun. Akkasitti kana jaluman dachaasee garii immoo kara barrii mummurree xiggii qabsiisnee haala kanaan egaa maggaarajaa illee fannisuutti hin jira. Maggaarajaan kun egaa carqiidhuma maggaarajaadhuma noormaalii bareedaa kan ta'edha. Safara barriitiin irra hedduun keessaa maggaarajaan gaafattu maggaarajaan safara barriitiin beekamaa. Hamma kana barriisaa jalqaba safaranii natti himanii dhaabiisaaf dalgasaa hanga ta'e dalgisaa gabaabbatee jira. Haa ta'uutii dhaqee gabaabbatees immoo fokkisne akkaataa jarri safara isaa safaranii natti himanitti xiqqoo garaansaa jechuudha. Garaansaa dhiphatee jira. Haa ta'uutii homaan jedhu gaheera. Walumaa galatti maggaarajaan kun meetira 270 qarshii 3,200 bitame jechuudha. Akkuma argitan gabarii isaa wajjiniin qarshii 3,200 biteef jechuudha maggaarajaa kana. Akkasitti maashaallah hedduu tokko bareeda. Bilbila kootu qulqullinaan viidiyoo waraabu malee maggaarajaan kunillee hedduu tokko bareeda. Kan immoo gatii dabaltanii irra keessoo isaa shabashabsiistanii hojjechiisuu dandeessanis sunis akka ajaa'ibaatti bareeda. Haala sanaanis hin danda'ama. Akkasikaa kunis gaariidha. Maashaallah bareedaadha. Walumaa galattu egaa akkuma argaa jirtan amma firaashii algaa irra kaa'utti jirra. Firaashiin kunillee firaashii jabaa bareedaa isa jedhamudha. Firaashii inni jabaa bareedaa inni jedhamu inni tokkoffaani firaashiidhuma boondidii irraa hojjetamutu jira. Boondidii irraa ta'ee ka'ee irra keessoo isaa ispoonjii isa yabbuu afuu. Akkasitti firaashiin sun hedduu tokko bareedaadha. Inni kunis bareedaadha. Inni kun isa gabaadhuma irratti hojjetamu. Inni boondidiin garuu tizaaziidhaan hojjetama. Suuqii kamirrattuu hin gurguramu jechuudha. Tizaaziidhaan mana firaashiitti matamee akkas firaashii akkasiin barbaadennaan tizaaziidhaan hojjetama. Maaliif namni keenya irra hedduun waan gatii madaalawaa ta'e malee waan akkasii hin bitu waan ta'eef jenna. Walumaa galatti firaashiin suni 10,000 nan bite jechuudha. Firaashii isaa hamma argitan kana akkuma argitanu birri libsii ansoolaa lamallee jalaan afee tokko keessa gaggalchee tokkommoo ansoolaan amma birri libsiitti gad deebisaa rukuni jalatti uffatama jechuudha. Birri libsii kana jalatti ansoolaa lamaa fi birri libsii tokkollee biteen jira. Birri libsichillee abbaa kiiloo 9ti. Birrii 3,000 birri libsiin suni ansoolaa sana birrii 400 nan bitee fi akkuma argitan nukaa maashaallah algaa libsiin kunillee kanuma suuqiirraa malee tizaaziin kan hojjetame miti. Egaa algaa libsii kanallee birrii 1,500 bitee fi jira. Tiraasii 2 qaba. Hedduu bareedallee akkuma isinitti viidiyoo kootu qulqullina hin qabuuf malee hin bareeda maashaallah. Akkasii kun immoo tiraasii kan manyitaati. Tiraasii isa ciisichaa jechuudha. Hedduu tokko lallaafaa bareedaa kan ta'edha. Tokkoon isaa birrii 300, lamman isaa birrii 600 biteef hin jira maashaallah. Akkasii ka hordoftoota koo namoonni haala kanaan mana keessatti namoonni biyya Arabaati shamarran keenya biyya Arabaatti dadhabdanii laffaatanii duuda keessan dhabdanii boriin galee jireenya koo jiraadha jettanii mana gaariitti mana ho'aa bareedaatti galuu barbaaddanii hin yaadinaa. Rabbii gaditti ani isiniif jira. Anaafis hojiidha. Isiniifis illee gammachuudha. Maaliif dadhabnee dhufnaa osoo manni keenya akka feenutti inni ijaaramaarus ta'e ijaaramee bahee
achi teenyee meeshaa nu barbaachisu gugguuttannee mana guutuutti osoo gallee nama gammachiisa inshallah rabbiin akkas isiniif taasisu. Kanaaf biyya kamiyyuu yoo ta'e meeshaa mana guutuu yoo ta'e makiinaa tokko akkasitti haala sanaan makiinaa kontiraataan isinii geessee mana keessan akka mana kanaattis akkuma tizaazii keessaniin akkuma meeshaa keessaniin akka akkasaatti isinii babbareechee foofaa isinii gochuudhaaf qophiidha. Isin bichaa na dubbisaa na ajajadhaa. Eessayyuu haa ta'u bakka makiinaan galuu danda'u ta'ee biyya kamuu godina Jimmaa ta'ee biyya kamuu yoo ta'e haala kanaan isinii geessee isinii nan babbareecha inshaallah. Qodaan akkuma isin akka ajaja keessaniin isiniif bitama. Akkuma argitan kaa firaashichi duraanii yeroo jalqaba afu sana minxaafichi jechuudha keessaan dadacha'ee jennaan aduurra baasnee lallaaffisee deebisnee kunoo haala kanaan afnee kaanee gadi baasnee ammas ol liccisnee afnee minxaaficha jechuudha. Haala kanaanii mafarrashaan illee kana fakkaata maashaallah baay'ee tokko bareedaa. Firaashiin isaallee firaashii isa boondidiidha. Firaashii isuma jabaa bareedaa sana jechuudha. Tiraasiin isaas egaa akkuma seensarratti isinitti hime tiraasii isa bareedaa sana akkasitti maashaallah tiraasii sadii fi firaashii sadiif tiraasii 10 haala kanaan maashaallah hin bareedu. Akkasitti gaa afnee faagoonee finnee walaliin sunillee afamee haala kanaan egaa kana fakkaataa. Distii firee 3 jiddu galeessa kan ta'ellee bitee fi jira. Jookii fi burcuqoollee akkasuma mastaaxabaa harkaa sanallee bibbitamee jira. Garuu kana booda meeshaan an dabaletu jira kan akka TV waa hedduun dabalamee jira. Sanammoo viidiyoo dheeratee kun guyyaa kana akkanumattan afee galee boromtummaa isiin ilaaltee waan hanqatee ammas meeshaa hammuma kana ga'u bitamee jira. TV istaandii waa hedduutu wama isin barbaadan wama isin gatii isaa gaafataa turtan hundinuu mana kana galee jira. Inshaallah viidiyoo ittaanullee obsumaan hanga xumuraatti yoo ilaaltan viidiyoo ittaanullee jechuudha in argattu. Akkuma argitanuu walalii manyitaallee afnee jirra. Haala kanaanii maggaarajaa manyitaallee kunoo akkuma argitanuu hidheen jira. Yeroo hidhamu viidiyoo waraabne maaliif wama hunda yoo viidiyoo waraabanii daqiiqaan ni dheerata jechuudha. Kunillee daqiiqaa hedduu tokko dheeraa ture. Iideet godhee kan muramu keessaa muree kan sissi'atu keessaa sissi'achiiseen haala kanaan viidiyoo isinii gabaabsee isa kaan immoo viidiyoo kutaattaanutan godhee inshaallah isiniifan gadhiisaa. Eelee biddeenaa istoofiin illee jira akkuma argitanu maashaallah. Kanallee hiisisee fi eelee biddeenaa akkuma argitanu kunoo bitee fidee hiisisee fi jechuudha. Girgiwwal kunoo baneen jira kunoo diimatee ifaa jira akkuma argaa jirtanu. Istoofiin kunillee abbaa lamaati. Gatiin isaa 3,500. Inni miila duwwaa kun inni booskii qabu hanga ta'e ni dabala. Inni duwwaa immoo beektu baasa miila hin qabne 3,800. Sanillee keessaan gatiin meeshaan ati beeksistu gatiin isaa bareedaadha jettu. Egaa gariinis immoo gatiin kan qannasee qodaatu kwaalitummaan isaa qannasee jettanii yaaduun keessanis ni mala. Ani qodaa akka ajaja abbaatii nan bitaa. Qodaa isa bareedaa isa kwaalitii yoo jettanis isa jiddu galeessa yoo jettanis akkuma ajaja keessanii nan isinii bitaa. Birrii isaallee akkuma bitee nan isinitti hima jechuudha. Waa tokko wanti sumni tokko irra dabalu hin jiru. Sana booda meeshaa kamiyyuu isiniifan bitaa. Isin koomishinii koo naa kaffaltu waan ta'eef gatii irratti hin dabalu. Kanaaf tarii gatiin madaalawaa ta'e ta'uu danda'a. Irra hedduun keessanis akkasnaan jettu waan ta'eef kana kaasee